Caaltuun obboleettiin keessan isin baay'ee jaalattanii fi kabajjan xabaqaa dhaabbattaniif ishiin gochaa akkanaaf irratti raawwattu soba jettan. Egaa haala kanaan jirti. Hundaafiyyuu warra naarrabsaa turtan sobattanii fi Rabbi odoo soba godheera ta'ee anaafillee gammachuudha. Osoo soba ta'ee anillee sagalee irratti yaasee sagalee hin ta'u. Garuu isin hubachuudhaaf kaleessa viidiyoo hojjedheen ture. Dhugaan jirtummoo har'a haala kanaan gadi ba'ee jira jechuudha. Rabbi balaa akkanaa, obsa dhabiitii akkanaa, tarkaanfii akkanaa ofirratti fudhachuu Rabbi hunduma keenya nu haa oolchu. Wanta akkanaa wanta fokkisaa fi nurraa hin eegamne jechuudha. Obboleeyyan koo amantaa Islaamaa hordoftoota koo kan taatan baga guyyaa kanaan sin ga'e kan baranaa kan egeree sin jechuu barbaada. Eid Mubarak. Obboleeyyan koo warroonni viidiyoo caaltuu kana laaltanii baay'een keessan sobachaa turtanii egaa viidiyoon ishii isiniin qaqqabne akkasumas immoo ni aqame jechuudha. Sa'aatii 5 eega taa'ee inni guyyaa jalqabaa viidiyoo hojjettee naqame kan kaleessa injiru hiriyaa ishee hojjetee arrammoo caaltuun peejii mataa ishee irratti haala kanaan poostii gootee jirti jechuudha. Hundumarraa Rabbi baga lubbuu ishee oolchee inni guddaan lubbuu isheetiin afuudha. Garuummoo caaltuun haarii sa'aatii 2 boosee isheerraa qabbanaa guyyaa 2 boosee tasgabbii argattuu fi umrii ishee guutuu kan qussul madaa ishee dhukkubu umrii ishee guutuu keessa isheetiin baane kan hin fayyine madaa gonaaddisa ofii isheetii biyya ormaa keessatti ofirratti raawwatte. Caaltuuni shamarree jabduu fi cimtuudha. Akkuma isin jaalattan anillee kanan jaaladhuudha. Egaa obboleeyyan koo baay'een keessanii kan yaaddoftaniifis kan soba jettanii amantanii teessanis caaltuun haalli keessa jirtu yeroo ammaa kanatti kanadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Hedduu nama dhukkubaa hojjechuudhaaf baanii haalli akka yaadan gaafa namaa ta'uu didee jireenyumti abdii nama kutachiise gochaa akkanaa ofii gaafa ofirratti raawwatanii baay'ee nama dhukkubaa jechuudha. Egaa obboleeyyan koo biyya ormaa keessa jirtanii caaltuu qofa osoo hin taane warra boru gufuun sin dha'uuf, warra boru abdii kutattaniif, warra boru jireenya isinitti dukkanaa'uuf daandiin kun sirriidha jedhee isiniin jajjabeessuani. Obboleettii margeen beektani akkuma caaltuu kanaa guyyaa 5 dura gochaa akkanaa kan ofirratti raawwatte. Obboleettiin kaleessa nama gargaaraa turte sababa obboleettii ishee xiqqoo gola ormaa keessatti gochaa soo kanneessaa ofirratti raawwatte soba guddaa sobdee biyya san keessa hojjechuudha kan biyyaa baate kaayyoo ishee addaan kuttee isa malee immoo odoo kaayyoo ishee qofa osoo hin taane ija namaa fuulduratti baatee gadi baatee boossee na gargaaraa jettee fuula namaa dhaabbatte. Egaa gochaa kana gola ormaa keessa teessanii nyaatame jettanii kaaddame jettanii dhukkubsadheettanii jireenyi biyya lafaa ga'e jettanii gaafa ofirratti raawwattanii keessi marrimmaan keessanii umurii keessan guutuu amma barbaree nyaattan amma misira nyaattan amma biddeen nyaattan sin gubaa jechuudha. Gaafa keessattuu kororossii kana dhuddanii jechuudha. Wanta fe maanamni haadha keessan ji'a 9 garaatti sin baatte haati haadha eenyumaan kan jijjiiramne wanti baay'ee jijjiiramuu danda'a, wanti baay'ee geeddaramuu danda'a. Haati garuu hin geeddaramtu. Wanti isinitti obsitan yoo dhabame haadha keessanitti obsaa gaafa wanti humna keessanii ol ta'e tokko akka sarpiraayiziitti dhufee jireenya keessan irratti bu'a. Caaltuuni icciitii ishii mudate dhukkuba ishii kulkula ishii baatte dhufkachaa turte. Odoon beekin kan ishii mudate guchaa suukanneessaa akkanaa akka ofirratti raawwattu kan ishii taasise ammallee paartiidhaan wanta ishii irratti ta'e kana poostii gochuurraan kan hafe afaan ishii hiikkattee hin dubbanne garuu riyaan ishii waa tokko jettee dubbatte. Wanti si yaaddanii fi wanti si namantanii akkasiin yaaddan yoo ta'uu baatte akkuma kiyya
waan itti obsitan yoo dhabdani haadha keessanitti obsitanii jette. Kana jechuun wanta kaadamte qabdi, wanta miidhamte qabdi. Namni jireenya biyya ormaa keessa jiraatu gaddan qabuu miti, hin miidhamuu miti, hin gadduu miti, hunduun jira. Garuu gaafa qoricha dhuddan, gaafa fajjeessuudhaaf yaalii tokko ofirra taasistanii ni madooftani. Madaan sun immoo umurii keessan guutuu isin guba. Dhageessanii isin guba. Yaadachaati dhukkubsachaati jiraattan malee fayyitanii hin jiraattan. Garuu gaafa kuftanii iddoo kuftan sanii ciiftanii boossan ji'a tokko bu'aa, ji'a lama bu'aa. Garuu qoricha dhuguu, of ajjeesuudhaaf of rarraasuu biyya ormaa keessatti filannoo keessan godhatina dhugaa Rabbi. Obboleettii keenya Caaltuu baay'een keessan ni jaalattanii, anillee ni jaaladhaanii. Hunduma keessa dabartee lubbuu ishiitiin jiraachuun waan tokko. Baga Rabbi ishee oolchee dhugaa dubbachuudhaafi barnoota isiniif haa ta'u. Caaltuun kaleessa ofii isheetiif fayyaa boochee jireenyi biyya lafaarraa abdiina kutachiiseettee viidiyoo poosti gootee achi deebitee wanta hin taane ofirratti raawwattee har'a immoo kulkulchaa jirti. Madaashiif akka fayyuuf qoricha dhugaa jirti. Oksijinii fudhachaa jirti. Boossee obsitee bira dandeessee bira darbitee itti odoo ta'e gaduma liqimsitee itti osoo ta'e oduma ishii dhukkubuu wanta ishiitti mudate kana bakka har'a jirtu kana hin jirtu jechuudha. Kanaaf jireenya keessan keessatti obsi furtuu waan hundaati. Dhageessanii obsa furtuu waan hundaa godhadha. Dhugaa Rabbii ani bara jireenya koo keessatti biyya ormaa kana keessatti amman jiraadhetti nama koo miidhame jira natti fakkaatu. Sababni isaa yaalii guddeeddaa caala shamarra biyya ormaa kan rakkisu jira natti fakkaatu. Al tokko miti al sadi afur narratti yaalii guddeeddaa mukkuramee jira. Guddeeddamu baadhu malee dhiphadhee cinnaqamee jira. Gola tokko keessatti haffanamee jira. Garuu guyyaa tokko dubbadhee hin beeku. Laala guyyaa san darbeetanii har'a jira. Jaarsi madaamii kiyyaa sobee madaamii kiyyatti waa'ee kuwaasa'ee madaamiin kun akabaltee na rukuttee beetti. Guyyaa tokko himadhee hin beeku. Guyyaan cinqii biyya arabaa kana keessaa bahee gadi bahee dubbadha. Barsanan jedha. Kanarra miidhamtanii boru barsana jettan. Qarshiin nyaatamne hundi keenya garuu immoo bishaan irratti dhunnee liqimsinee jiraanna malee of ajjeesuu furmaata godhanneeti miti. Kanaaf wanta isinitti dhufe keessaa balbala cufadhaa bu'aa. Namatti hin himatinaa. Abalu akkasuuf gootee boqotteen jedhiina. Boru firdii fuula Rabbi tokkichaallee dhaabbattan. Obboleettiin keessan Caaltuu egaa viidiyoo jireenyi nagaa jettee hojjettee mana yaalaa galtee waan ta'eef qoricha dhuddee ta'ee egaa qoricha dhuddee mormi ishii nagaadha waan ta'eef garuu errina qabdi gulukoosii dhugaa jirti. Aga guyyaa sadaffaa gulukoosii dhugaa jiraachuu jechuun errina qaamaa qabdi jechuudha. Kanaaf obboleettii keessan kana jabeessaatii Waaqayyoon kadhadhaa fi dogoggora obboleettiin keessan dogoggorte isin immoo deebitanii hin dogoggoriina. Ishiidhaaf Rabbi kadhadhaan obboleettii keessan tanaafillee maamila ta'a.